Alhamdulillahi gooftaa ni'maa guddaa wanti inni gaaromse fokkisaa bareeda wanti inni ajeesse bareeda babbada beekee hin bareedu khayriitti nooda inni faarfamaadha waan hojjete hunda caadila hojiinsaa hundatti bareeda nu hojjechiis hojii nu ta'u faayidaa nu godhi jamaa deemtu karaa guddaa kan bidaa jibbeessu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا نجا خيسني فيا جرتني المان أرمو كقالي كجاري هنت خيسانو ورين channel موري أورومان هرتفا جرتن هنت خيسانو. كم جرتنا نجا خيسني فيا جرتو channel موري أورومان لايك سبسكرايب شير غوچو هندگتنا أسمان تام سبريدا توقفي جم جو تقو بريدو تككبني رفني كوي أرانتنا لميلين كي نخني توبيدا كمانا سعودي عربية خيستي هيدان ركتا درارما چينكما ركو باي چينكا باي خيسا توران guyyaa irraan tanaa balalii gara xayyaaraatiin galchuudhaaf guyyaa irraan tanaa takka jedhee eegaleeti jira. Egaa akkuma beekamu lammiileen keenya kan mana hidhaa kana keessatti rakkataa turan baay'eedha. Nama waggaa lama waggaa takkaa fi walakkaa ol mana kana keessa kan hidhaa tureetu jira. Akkuma suura irratti ilaaltanii agartan kana namoonni baay'een guyyaa irraan tanaa balaliin gara biyyaa balaliisuu eegaleeti jira. Balalii kanaatiin kan galan irra baay'een isaanii kun dubartootaa fi warreen daa'imman qaban akkasumas immoo namoota dhukkubsattoota ni galan jedhamee tilmaamama. Kun immoo yoom akka galu hamma yoonatti adda hin baane. Balalii yeroo ammaan tanaa eegale kanaan namoonni baay'een ni gala jedhameeti kan tilmaamamu. Kanuma yoo rabbi dhugaa godhee lammiilee keenya kana as keessaa baasan tahee waan akka malee namatti tolaati waanis nama gammachiisaati. Egaa akkuma beekamu namoonni baay'een isaanii as keessatti miidhamaa dararamaa keessattuu dubartoonni keessattuu seerritti kan miidhamaa turan dhiira caalaa dubartoota tanachi keessatti deetteetu jira. Tanachi keessatti daa'ima ofiitiin wajji rakkataa jirtutu jira. Wantoota kanatu jira. Egaa dararaan baay'een uummata keenya irraa achi keessatti gahaa turuu ni beekama. Dararaa kana jalaa bahuudhaaf garuu ammaan tana gara biyya galchuu eegalanitti jiranii. Kan ammoo yoo bifa sirrii taheen akkuma ammaan tana eegale kanatti akkuma eegalsiisaa gaarii ta'e kanatti yoo xumurri isaatis gaarii tahee lammiilee kanas keessaa baasanii gara biyyaa guutuutti galchanii as keessaa yoo fixan qofaadha. Yoo as keessaa hunda isaanii galchanii baasan qofa. Irraa walakkaa tokko galchanii walakkaa tokko roorroo keessatti dhiisanii kaan irraa galchanii kaan dhiisuun no hin danda'amu. Kanallee irraa eeguu qabanii. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee peejiin Oromoo Community Saudi Arabiyaa ka jedhu irra deddeebiin waa'ee uummata kanaa maxxansaa turuun isaanii beekama. Yeroo baay'ee irra deebi'ee barreeffamni isaatiillee kan wal faallessuudha. Yeroo kaan guyyaa wiixataa ni eegalan jedha. Yeroo kaan guyyaa kibxataa jedha. Yeroo taani wiixataatti dabree jira jedha. Yeroo hedduu barreeffamni isaatiillee kawalloo haa ta'u malee garuu peejiin sun hanga tokko odeeffannoo qulqullaawaa namoota kaawwan biroo caalaa odeeffannoo qulqulluu akka fidaa jiruudha. Egaa uummanni keenya kan manedhaa kana bahan yeroo gadi bu'anitti haala kanaatiin rabbii isaanii galateeffataa jiranii. Uummanni kun gammachuu baay'ee keessa jiran gammachuu baay'ee keessa galanii jiru. Uummanni kun kanneen achi keessatti hafanillee rabbi haa baasu. Hunda isaanii wal faana rabbi haa baasu. Irraa walakkaa galchanii walakkaa dhiisoo osoo hin taane hunda isaanii rabbi wal faana haa baasu. Egaa guyyaan irraan tanaa guyyaa akkanaa ture. Hundi keessanuu baga gammaddanii gammachuun tan wal faana deemtu haa taatu. Akkasii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaadanillee ni hangamanumaan warreen YouTube kiyya hordofaa jirtan YouTube Muree Oromaan like godhaa, subscribe godhaa, share godhaa. Nu gargaaruu hin dagatinaa. Yaadni keessan nuuf cimina. Nu bira dhaabbadhaa. Wal haa jajjabeessinu. Akkasumatti wal qeequu dhiisa. Wal qeequus wal tuffachuus walirratti duulus dhiisaadha. Haaluma kanaatiin jajjabaadhaa. Wal jajjabeessaan isiniin ja'a. Lammiiwwan keenya kan guyyaa irraan tanaa gara biyyatti galtan hundi keessanuu baga gammaddan. Congratulations isiniin jennee jirra. Kanneen mana hidhaa keessatti hafanillee rabbii nagaan haa baasu. Rabbi nagaan haa galchu. Egaa yeroo hedduu nama kana komachaan ture. Mataa kiyyaaf comment
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نجاح سني فيا جرتني المان ورمو قالي قاري هم تفسنو ورين channel muri oroman jarfa هم تفسنو كم جرت نجاح سني فيا جرتو channel muri oroman like subscribe share gochu hindagatina asuman dam sabarida